gadittanii maggaarajaaf duuba kaa'e mana sinitti bareecha jedhee xaare girgiddaa kara bareedu nananna mana nan bareecha jedhee nan rakkadha of duuba kottu tan argina jedhee nan rakkadha na gubdani nama 300 400 700 800 warkaan xonqaayoo way qaban viidiyoo isaanii heettanii ilaaltanii hangan koolaaluu diddan abo sinii haadhiisu amma waan isin laala mana koo keessa imma keessa yoo laaltan laala televiizyinii koo kutaa tana duuba yerus sin dhokseen dadhabe ka iddoo gaarii tan viidiyoo waraabaa ture iddoo gaariitti waraabaan ture na diddan nageenyi keessan badhaadhaa kam jirtu jirra edaawasin na daawwatuu diddanii fireemnaa gale kotota na duubatti argitanii akkasin koomentii badhaadhaa barreessanii barbaada sababni isaa na daawwachuu diddanka wanta fokkisaa daawwataa namni keenya bunan dibadha kaalas biilaarra nan dhabe cilaatti waan nyaara dibadheen dhufneef na daawwachuu diddanii tu nagaasin gaafadheen kee na irraanfadhe maalan hin dibadho eenyu gadi na seetan qadaada maashiniiti kun immoo ada warra akkanatti dibatee taa'ee haasa'u ilaaltuudha maal bareedal qaangu edaa isaanii ilaaltu kan namni ilaaluu diddanii hojii keessa sinii haalaatu waan kana nagootaniif hojii keessa nyaadda maa gochuu hin danda'u hojii keessan kunudumtu hojii keessan sababni isaa viidiyoo koo ilaaluu diddanii maal gochuu hin danda'are bakka akkas ta'e babbareedee dhufeen akkanatti baqaa dibadhee dhufeen yoos na ilaaltanii sabskraayibii naa gootanii uffanni narratti badee miriixama guddin ay sintu dide kana laalu maarakkadhe nan didbadha simbiratti kotata simbiratti mumullisee maal jedhe akkatti taa'e wayni maal fakkaddaa gooftaa yesus koonu baasi maal fakkaddaa shaangulliitii fakkaddaa dha jige narraa badee dhaame mini yaadko wayni gooftaa ko sinarraara guddii keessan kana immoo laaltanii ilaala waan gaarii yoonaa ta'een laaltanii viidiyoo namaa waan irraa dubbadde laaltanii waan koo yoonaa ta'een laaltanii waan nuqqadde ol haasa'e laaltanii tarkaakee haasa'e immoo naan jedhinaan tarkaakee neefuu bakka kana booda maal sababni isaa nan dafaa guuteen biyya keessatti viidiyoo waraabaa jira isinii waayifaa madaamii irra teessaniitu bashannanaa jirtu miila keessa warra kaawwattanii viidiyoo koo laaltanii seentanii dhiistanii bahatanii ani gidni birriidhaan kanaafuu birrii guutee waan ani jechaa jiru nan iyya gara caala hara baatiidha kun immoo mucaan sun jedhe tabaa alaa hara gudee na laaluu diddanii babbareedee dhufna kanaafuu sin biratti immoo bareeda gadada sayti gadadeen jira ay sababni isaa na laaluu diddani kanaafuu tottashadhe sababa dhiiseen simbira taa'ee tottashadha sababii isaa maal ture raggare akkam jirtu nagaa fayyaa keessani jirra obboleetti keessa galanni waaqayyoof haa ta'u akkam jirtus kam meekaappiin koo bareede እንደዚህ ያሳመረች ደግሞ ወደ ልጅ ታለች እሷ ደግሞ ስማ መነገር አልችልም sababni isaa kunis kan fuulaati habiboche kuni fuula namaa mareecha baay'ee garuu nan gogogeef bishaanidha bishaan kiyyaaraa fi aloveera irraa hojjetama ilaala sirriitti isa fayyada ilaaluu dangaa viidiyoo koo inni dhugaa sababni isaa babbareechuun barbaadne ammoo simbiratti baxaxaxuu barbaada diddiqadhee tooratti godhee diddibachuu wallaale sababni isaa naastan nan aaree nan gubadhe irrin jedhe nagoosan Itoophiyaa araba teessanii na laaluu diddani Itoophiyaa daata madaamiin na laaluu diddani Itoophiyaa hojii keessa nyaadhaa hojii keessa sinii yaalaatu gogga fuulaati rifeensa keessanii hin tuqinaa hin ta'u gareedha marate mo kun maal albaatii naan jedhaa immoo booda mata qaxarooti sirriitti bareede sakkanaa barbaad laaluu barbaadanii miti naturaalii barbaadne miti okay de mudii eenyu wallaale seetanii hokkaanis mudii beekanis mastaatu isa kanaa qabdu si mana madaamiitti qabdu kan akkana kan girgiddaa sin jalaa caccabe beeka osoo mana ijaarsisaa hartanii akkanatti ilaalaa caccabe kan girgiddaa guddicha
Mucaan maal lan jedha? Mucaan inti mucaan tan iyye. Ijoo nambar. Amlaake maal horreera akkanitti soorsaa eega. Wayne dansi. Kanaaf dha warra akkanaa laaltu. Wayne haadha koo. Laala kootu tana dhufadhaa waddaa sababni isaa iddoo maggaarrajaan jirtu bareechisanii waraabnaan na laaluu diddan mina cannaqe. Inde akkanatti kan na bareeche immoo mana maalii meekaabbii jedhama. Meekaabbii mana Yesus Kristos na jijjiiree. Wayne maal fakkaadhaa nan salphadheerra. Maal fakkaadhaa dhugaa waaqayyoon argeen beeku takka waan dibadheen beeku akkana. Ana meekaabbii kanaan akkanitti na bareechite immoo obboleettii keenya istiidiyoon ishii bunnaa maashinii jedhama. Bunni ishee immoo birri 900 galeera. Kiiloon tokko irraa bitaatii hajajamaa. Aqaas mucaatu jedhe. Foon haadha godhaa jechuudha. Yoon akkana irra soorsaa eegee zalbisiin hin argitu waan inni jedhe booda. Ilaalla. Bunni ishee baay'ee miidhagaadha. Akkanatti meekaabbii ishee nama isheen meekaabbii na bareessite haadha buna kanaati. Kanaaf iyyuu isheen irree dhaqaati biratti fayyadamaan isiniin jedha. Gatii madaalawaadha. Gatii meekaabbii kana birri 900 bichaadha kiiloon tokko. Beeka gatii madaalawaadha. Asitti dibadhu laata. Na laaluu diddan kaaman godhare. Kanaafuu akkanatti babbareedina isinii ba'ee jira. Har'a Yesuusin baay'een bareeda. Mees keetti na laalame. Asirraan nan bareeda maanni. Asirraan baay'een irraa bareeda. Amma namni na hubate seeradhee na laala. Maraattee nyaarteen soorsaa naan jedhu har'a. Nyaarteen mucaa jettiin tun maraattee yoo miidiyaa irra baate seeraan hojjechuu wallaaltee niiftuu jechuun isaanii immoo nolu warra immoo Yesuus Kiristoos haa jedhan maal nagashaa jiran. Haa jedhanii mata kana irra hiikkadheen babbareedadee dhiisee dhugaa rabbii irra isaa kana godhaa jiru kana dhanna dhiqadheen dhufe. Garuu isinumatu na aarse jenna maaliif yoo hojjarra kana meekaabbii dibadhee irratti ba'e jedhee meekaabbii dibadhees ba'e malee dhugaa qaama shaaworii galee ka'e amma shaaworii galee ka'e amma deebi'ee meekaabbii kana ofirraa dhiqee ofirraa balleessa moo akkanatti narrata. Isinitti haa ta'u akkanatti tolitti ilkaan kun adda miti yeroo meekaabbii dibadhu. Nyaara koon bareeda miti. Eessatti naafee asitti naafee meekaabbii dibachuu. Okay, studiootti wal agarra. Okay. Kota, studiootti wal agarra. Studiootti wal agarra. Harka bitaan dibadha. Harka mirgaan kaameraan qabadha. Gurbaasin jedhi boy. Kota abdeen tosheen ka'e. Abbaatii yan boyin xumureera dhugaa rabbii gootaa ko xumureera. Asirree miti keessa isaati dhan beeka garuu hin barbaanne jirbachuu. Mucaa kottu dhagee akkatti mul'adha maal fakkaata maal naan jedha laata. Egaas nan jaalladha. Stuudiyoo kana kottaa jajjabeessa rakkoon hin jiru. Akkanatti meekaabbii kanaan na bareechiteerti ati stuudiyoo. Waaqayyo si haa eebbisuu na. Yoo isinitti tole subscribe godhaa jajjabeessaati mana stuudiyoo kana kottaati isin yaa dibduuti. Bareeda miti meekaabbiin. Ciao video kan walitti deebinutti I love you so much my habiboche. Waddachallo ani isin jaalladha chokolaatiiwwan koo Ramadan immoo isinirraa dhumuu ka'e tamasgeen rabbiif galanni haa ga'u jedhaati. Walitti deebina tarii kanaaf viidiyoo karaa baddan ta'uu danda'a. Kan nama kaanii nama 7,800 laala ani garuu xonqaayee wayii qabatee abbaan kaan hin beeku. Ani garuu gatii mantaasaa guutee garaa qulqulluu hojjedhuuftee gatii mucaa koo bochisaa hojjedhuuftee waan namni na laaluu dideef hojii isaanii alaatu. Stuudiyoon koo waan na bareechaa hedduu galatoomaa warra hin jaallattan laayikii godha warra diddan